gomare gokunati gomare gokunati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhe jirra jirtu yooyaa nageenya isin badhaadha bakka jiraattan. Hordoftoota YouTube channel kiyyaa nageenyi tiya bakka jirtanitti isin bira haa geessu. Oromoo akkami nagaa jirtu? Har'a tana hundi keessaniyyuu kaleessa irraa eegaltanii qaamni keessan mirqaanaa fi gammachuu abdii guddaa wayii irra jirtanii keessummaa jabduu keessummaa ulfaattuu tan dukkana keessaa ifatti nu baafte kan guddaa xiqqaan dheebote kan jaarsaaf jaartiin halkanii guyyaa imimmaa isaa bu'aa arguudhaaf dheebottu keessaa eenyu akka ta'e isin ni beektanii guyyaan boruu guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa guyyaa leencaati guyyaa boruu hundi keenya abdii rabbiitiin qabsaa'onni Oromoo fi gameeyyiin Oromoo kan akka Jawaar Mohammad, Hamzaa Booranaa, Baqqalaa Garbaa, kan akka Shamsaddiin Tahaa eenyu jennee dhiisna Bashiir fa'aanii jiru. Hedduu isaanii ilmaan Oromoo gameeyyiin kan mana hidhaa keessatti Oromummaa isaaniitiif Oromoo ta'uu qofaaf yakka tokko malee hidhaman guyyaa boruu hidhaa mootummaa zaalima Itoophiyaa harkaa nuu baan jennee abdii qabna marree Oromoo. Abdiin teenya tun akka nuu dhugomtu. Nuti hoo maal gochuu qabna? Rafnee buluu qabna moo isaaniif du'aa godhuu qabna? Hundi keetiyyuu kan Oromummaa waliin qabnu amantaan kan abbaati. Oromummaa waliin qabna. Oromoof Oromiyaa waliin qabna. Biyya takkatti waliin qabna. Aadaa fi duudhaa afaaniif seenaa bareedaa tokko waliin qabna. Kanaafuu hundi keessan qabsaa'ota teessan gameeyyii teessan gootota keessan kan ji'a jaaf osoo waliin argin nuuf jedhanii dararaa hamaa keessan keessatti hidhamanii nuuf jedhaniitiin achi ta'an saniif du'aa jabeessaa hundi keessan akka amantaa keessanitti rabbi guyyaa boruu guyyaa gammachuu guyyaa Oromoon itti gammadu nuuf haa taasisu. Inshaallah yoo isaan nuu baanii gammachuu isaanii argine gumaan haaceetis hanga feete turtu. Olis fiidu gadis fiidu allaatti duuti lafaa je'e mire Oromoon. Hanga fe'an isaan dhugaa haacee awwaalanis dhugaan haaceenii baati. Gumaa ilmaanuma Oromoo kan lafaa dhufutu kafala. Haqaan isaan osoo dhugaan dirree jirtu osoo goota eenyu akka nyaati beekan isaan har'a gameeyyii teena nu jalaa hidhanis dhugaan boruu ba'uu jirti. Inshaallah sabboontota keenya abboota teenya qaqqaalii qabsaa'ota teenya ta'a Oromoof Oromiyaaf kennite qaqqaalee rabbiin nu haa baasu. Guyyaa boruu gammachuudhaan waliin nu haa deebisu. Du'aa jabeessaa bakka jirtanii du'aayin haa jabaattu. Rabbi keessaniif galatni haa ta'u galata galcha. Inshaallah guyyaa boruu hundi keenya akka gammachuu walitti deebinu nu argisu. Ani immoo garuu akkamitti akka isin ibsuun beeku akka waan isaan baaniititti qaamni kiyya gammachuun guutamee eeguutti jira waan ta'eef jabaadhaa gammachuu waliin. Osoo halkan gaarii isiniin hin duratti ani maal akka jiru isin ibsuun beeku. Qaamni kiyya hedduu akka gammachuu guddaa keessa nagalli jira. Akka waan isaan amma baanii amma tan isaan ijaan arguutitti abdii guddaa wayiitti rabbi kiyya irra kaadhee jira. Ammallee waan baanii amma ijaan arge. Amma tana Jawaar Jawwee anaaboo baga nagaan baate Baqqalaa keenya anaaboo baga nagaan baate Hamzaa keenya Shamsuu keenya waan jedhu wayiitu natti ija kiyya dura deema. Kanaafuu abjuun keenya gammachuun keenya dheebuun keenya rabbi nu haa dhugumsu isiniin jedha. Oromootiya wallahi namni Jawaariin jibba hin jiruuti. Ka Jawaariin jibbu diina qofa. Bilisiginnaan illee aangoo jettee hayyoota teenya sobaan hiite malee obboleessa ofii sobaan ajjeesanii obboleewwan ofii sobaanidhaan malee Jawaar silaa har'a ulfinni isaan malee kabajaa bakka gaarii isa teessisuudha malee hidhaan isaaf hin malle. Jawaariin ittiin boonuu teessuma gaariitu isaaf malee akkasitti isa hidhuun silaa isaaf hin tulle hidhamuun uumaa rakkoo miti. Hidhaan mana dhiiraati. Bu'aa bayii hedduu keessa tarkaanfatan saba ofiitiif bu'aa gaarii taphatanii rabbiin immoo isaan nuuf baasee guyyaa boruu kan guddaan kan xiqqaan dheebotee gammachuun eegaa jirtan gammachuu tana nu haa dhugomsu isiniin jaa. Ani dhugaa dubbachuuf hedduu mirqaanee jira. Akkasuma keessi kiyya na gammadutti jira waan keessi kiyya akkatti na gammadaa jiru osoo baasee isinii baay'ee na gammade keessi akka waan boru beelamni sun hundirraa ka'e hayyoonni Oromoo uummata ofii jettis baatee mul'attuu na fakkaataara. Inshaallah rabbiin gammachuu waliin nu haa deebisu bakka jirtanii du'aa jabeessaa. Guyyaa boruu immoo akka rabbi gammachuu waliin nu deebisu abdii qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Isin jaalladha Oromooti YouTube kiyya ammas subscribe godhaa. Bakka jirtanii hayyoota teessaniif du'aa godhaa.